Abbaan kiyya kun hoggaa hojjetu yeroo fedhe abbaa kiyya namoonni beeka uummanni kun. Yeroo fedhe maraataa ta'ee hojjeta maqaas garagara qaba. Bifa garagara maraataa sitti fakkaata, hayyoo sitti fakkaata, goota gosa bifa hedduudhaan deema. Bifa isaa akkana jedhee si himuu hin danda'e. Bifa nama kana jechuudha. Istiin hangammatti irra hin geenye. Kanaaf sirba tokko irratti illee maal hin jeen obsii abbaa koo sirba jiru irratti abbaa koo yaa martuun jeen siif moggaasee maqaa illee mookiltuutiin jeen qaxxaamura karaan kee namaaf hin galle waa'een kee jeetiin obsii yaa abbaa je'ee gadoodee jechuu sagaleedhaan bakka san irratti. Garuu yeroo ammaati akka sirba jalqabde itti deemne. Ini kalau segala kat serba serbitu ini berbeda. Gak usah. Anak warri kan kayak durak kan serba serbu berbeda. Nanti mau mana itu saya malah warri kayak apa na ya. Sigale sifo abang kan kayak akati walis tu. Yokin si dia geramu akati walis tu beka. Akati fa'inna saya kau benin beka. Abang kayak malah je. Ada tante tele kuno kau surat najala warri kani. Abang kan kisah lain aja ni si rashanani. Abang kan kegate gara-gara ada bilisummaa uummata Oromoo sallaa isaanii waan ta'eef jaaniitii isin sirashananii isin tajaajiltu teenya turte. Argite saartuu magarsaa itichaati. Bakki isin itti dhalatte Wallaga Gimbiidha. Naan jaa. Abbaa kiyya na barsiisa. Duuba naan jee dargeen kun rashanuudhaaf nama 14 wajjin hallayyaa jijjigoo irraa namni hoggaa faarsu hallayyaa jijjigoo bolla mattinan jaanii waan irraa sirbanii walalootu jira. Bakka tana gubbatti nura shanuudhaaf nuti namoota 14 je. Namoota 14 san keessa gara shanamuu kee anaa je tokko keessa. Isaan 13 irra shanamanii jiranii je. Nuti barattoota Oromootii naan je. Hayyeen je. Yeroo tanaan hogga hallayyaa gubbaa gartee hallayyaa tana gubbaadha akkanatti nu faayanii je. Ija keenya nu hidhanii harka keenya nu hidhanii nu faayanii naan je. Duuba isin hundi dubbadhaadhaan hun jaanii je. Anjee je abbaan kiyya. Yeroo tanaaf hin dhalanne naan je. Tokko gartee kadiiga kiyya baasu. Anilleen maatii tiyyarraa gargar bahee maatiin tiyya iddoo jiran hin beekanii. Tokko ilma tokko kadiiga kiyya baasu osoon hin dhalini yaa Rabbi na ajjeeftaa hin jee Rabbi tol boo'ee je. Yaa Waaqa akkamitti gartee ilma tokko osoon naallaatiin kadiiga kiyya naa baasu akkamitti na ajjeeftaa jee ani dubbannaan kumandari shaalaqaa darajjee namni jaamu lafa sanitti hoogganaa je. Kana beeku dhaloota kiyya. Osi beeka. Abbaa kiyya beeka. Na istijee anumaa dhiiraa kana qabee keessaa na baasee jee formiidhaan. Na isti anchi je'ee maqaa dhalaati na isti talaqan sila anchi janiini miti. Anumaa na antanaan hin jenne na anchi je'ee na baasee jecha keessaa. Isaan keessaa china fuudheeti hobatichi na baafatee je warra shanamu kana keessa. Isaan kana hoggaan ani ol deemee waan sanarraa eegu hiriyaa kiyya ta'uu isaatiin hubadhee je. Ha waliin dhalannee waliin aliyaansi waliin baranne mana barumsaa aliyaansii jira Direedawaa. Si baaseetiin jira waa tokkoon dubbatini ansi jalaan dhukaasa ati fiiginaan jee je. Narka miliqeen ja'ani warra isaan kana rashanu keessa tokko jechu. Duuba jee hoggaan asirra jara kana najjeefnee je. Xiyyitiin harkanatti dhaabanii rashannee je. Isaan harki isaanii duubatti hidhamaa jeen hundinuu harka keenya nama 14 san keessa 13 harkaa miilli hidhaadhaa ijjinis hidhaadhaa je. Hallayyaadhaa je fuulli isaanii dure. Amma hoggaan ni dhukaas ni ati fiigina hin jiru dhukaas ni jalqabamee je.
Maal godhan jala kana rasaasumaa buri godhanii dura dhufaasanii je kana keessan fiigee je abbaa kee rasaasni kun afur gubbaa dhufaafamnaan jarri jalaa miliina janii warri harkaa miillee eelaa jiranii miti rasaasa jalaa miliina waggaa kan fuula duraan hallayyaadha akkasumatti hallayyatti lixanii je isaan sagalee uusaa meeqa juunaan dhagahaa je gubbaa dhufa anis asumaanii fiigee dabree je akkasittan bahee je abbaa kee. Falmakiya falmatabiya goota kujejjebe Abbe lan bobo Abo lan bobo